Nan beeku dhiiga obboleessa keessanii jiisutti isin aman isin dhaye islaamummaa dhiiga namaa jiisutti isin amantuun arginaan ani waan adda dhabdaniif hin beeku ni wallaale waan adda dhabdaniif birii kiyyaan uffata sootaati inna jaatan isin ummata kee inna jaatan najawun keessan hin jiru miskiina zallamtan isin zulmiin irratti raawwattan rabbi isin inna jaasisu keefitti inna jaatan isin obsan dhabe odoo qeerroo raanatti ta'e natti hin dhagahaman odoo maafii haraa ilma waan beeyne iyyaa lamata fileerra gochi kun irratti raawwatame natti hin dhagahaman ka maqaan ishee kan daawaa godha jedhudha rakkoon kun irratti dhagahamutu natti dhagahaman hamilee kamiin diin himtabboo obboleessa kee ajjeesisiisa obboleessa kee waraansisa diinatti himtu maalinni sabako waan takkas waan tokkos ummata kana waliin jiraatu waan hin godhin hin jiru ummata kana waliin jiraatu waan hin godhin hin jiru waa hunda yaale waan ani dhakaadhaan hin kaasin hin jiru ummata mujrima kana waliin nagaa ta'uuf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندبته كم مالتها يا أبو؟ ها؟ ولد عدن في من عمل سلطان Kisah namanya siresi asal siresi. Saya ragu akan nama guru kita dia kau namanya undi asarnya jeru nama guru kita jeru lain jeru. Lola miti amma kau asajiru araba miti lola miti kadu pacajiru gara fundurati farra muda kana abdani fitani gara fundurati fo mal to ta udema mal to ta ammo gafa ta eho akko oromo dini bareda jenne asajirra oromo arsi ko famiti warri harra muda kana kabdan oromo arsi ko famiti akko oromo kuta kuda tokkotti agefata akko oromo kuta kuda tokkotti gafa yo kamuchan kun lubun dabarte gafa yo kamuchan kun dige falatame isinis akka oromotti nu beka akka oromotti nu le dagaya lola so ta'in gafa muchan kun lubun dabarte miskina karade miskina gara ufiti fu an kamne abani dirumma itti labsachu grupi keessatti wal gadhiisu yoo ta'e kuni akka kiyyatti ana fudhatama naan qabu yoo lakki fudhatama qaba yettan oromon kutaa kudha tokko dagaya jasi wala dayga fa uno te Idris ayat tifu Idris afita tu jam si koy ifa ma jam si Kita lama-lama dupat tu ceraro dong anun dupat ini umman di ifa wan sirra le bayni timit tura seorang dia mangisti bisa tak tura ani kanarratti gabaabsee tuma sinitti hin dheeressu waan kanarratti jalqaba ganamarraa yoo xiqqaate sa'atii eenyudha kan namarra miyuutii qabu namarra takkarra miyuutii qabina miyuutiin irratti please dhaaba warri miyuutii qabdan miyuutii namarratti hin qabina warri modeetara qabdan haa dubbatu sinitti modeetara isinirraa fuudhaa si ilaalee dubbatu jalqaba sa'atii sadii online irra taa'ee waan kanaan viidiyoo sanan argine
yeroon akkana halkanii hojii marra ta'e laabii irra gaafan tiktaakii irra olii gadi scroll godhu ijoollee backgroundii godhatanii waan kana gastii galchanii namarraa haasaniin arge nama 3-4 akkas jala taa'ee dhaggeeffachaa ture. Wanni kun hedduu na aarse yeruma sanatti Oromoo qabuu caalaan wanti na aarsu hin jiru. Aarsiinis anaaf obbolaadhuma kooti. Oromummaa walitti qabna. Walloos ta'e Oromummaa walitti qabna. Anaaf tokkuma jechuu barbaadeeti. Jalqabas mana banadhee waa'ee makanaan haasaa ture. Mucaa kana akkamitti gaddisiifnaadha nama yaadi kiyya. Mucaa kana immoo yeroo gaddisiifneetuma callisuu qofa osoo hin taane gara fuulduraatti akkamitti waliin deemna, akkamitti waliin haasofna. Akkamitti gandaan wal qabsuun kun summiin gandummaa kun asirraa lafa bu'eeti kan lafatti hojiirra oolaa jiru akkamitti asirratti waliin deemna asirratti akkamiin waan akkasii kana wal dhaabsisuu dandeenya isa jedhamu irratti osoo haasofne bareedaadha yoo danda'amaa isiniif ta'e ijoollee walloo dhugaa gara danda'ame kuni an akka mataa kiyyaatti akka ilaalcha kiyyaatti dhiirummaa sanatti hin fakkaatu Oromoo akka an dhugaa dubbachuuf afarsoo bira jira osoo hin taane qofumatti jechaa ture osoo afarsuma kanayyuu gandaan nama arrabsaa jiru King Muhammad gandaan nama arrabsaa jiru Abdii gandaan nama arrabsaa jiru iyyuu qabanii ilma Oromooti ni dogongore akka obboleessaa tokkotti yookaan akka obboleessaa hangafaa yookaan akka ilma Oromoo takkatti ulee firaa rukutanii bira darbuutu ana biratti fudhatama qaba jechuudha. Miidiyaarra qabanii bitanii dhufanii waan garaagaraa walirra geessisuura waan fokkotaa diina walitti ta'uudha. Kanatu irra bareedaa natti fakkaata. Amma namoonni mucaan bakka qabametti beektan yookaan namoota san lakkoofsa isaanii qabdan yoo ofiitti dawwaluu sodaattan yommuu as gubbaatti himuu sodaattan lakkoofsa isaanii naaf kennaa jechuun keessaan itti dawwalee hanga namni namatti haasa'u nagaa afaan Oromootiin namatti haasa'u naa hunduu Oromoodha jedhee yaada. Afaan Oromootiin waliin haasofne yoo waan hin danda'u ta'e mucaan akka gadhiisamuun godhaa jechuudha. Sanaan booda achi booda walitti deebinee akkamitti akka amma booda waliin arrabsine dhugaa dubbachuuf an arsiif walloo wal arrabsuu iyyuu baranaan argaa jira takkaan argine kutaa biraa hedduu wal arrabsu garuu argaa ture arsiif walloo barana rabbi walitti buuse gaadi. Wanni kunis akka dhaabbatu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Amma waa'ee mucaarratti osoo haasoftanii walitti dhaadachuu fi waan akkasii dhiiftanii warreen walitti dhaadattan kun hundi keessaniyyuu bakka gaggaarii teessanii ijoollee badoo keessa dalagattu ijoollee utuutarraa dhuftu itti taphachiisuu yookaan ijoollee tana miisisuu ijoollee takkaa tiiktaakii iyyuu agartee hin beekne jechuudha. Ijoollee nama karaatti akkana ta'a jettu kun waa'ee tiiktaakii kanayyuu kan hin beekne. Sana waan ta'eef waan kanarratti osoo haasoftanii bareedaa natti fakkaata. Kanarratti haasaa anatti dheeressee garatooma. Anillee wanni keessaan isin barbaadeef wanni ammootu gastii irrallee sun ol fideef waan biraa miti. Ila gabaabinatti nama arrabsinee miti. Obboleessa wanni kun sirrii miti jettanii yoo na qabattan qabamuu danda'a. Yoo ammoo deemtanii haadha kiyya maqaa biraatiin baafatee kabiraallee achi waa arrabsu bareedan dhufu. Silaa tokko jalaa laafee wanna jedhee bareeda sun rakkoon qabu arraba dhiifama gaafachuu dandeenya dhiifama gaafachuu dhabuu dandeenya yookaan nurraa kafaluu danda'an. Arraba waan badii qaba waan ta'eef. Akka amarsaatti badii qaba waan ta'eef ijoollee wal lola qabattee na turte. Tokko jarana kenna. Lammaffaa ammoo miskiina karaa irraa kana biisa. Ayya jaamsitti fufi ergas irraa soora achirraan yookaan achirraan dubbattan jechuudha yaada isinii gabaabsa. Jaamsitti fufi. Yaadni kiyya an akka kiyyatti dhugaa rabbi dubbachuuf akka Oromoo tokko. Bu'ee jala ta'a wanti jechuu barbaadu asirratti. Mataa ijoollee wallooti si kabajina si jaalanna Idriis si kabajina si jaalanna. Na dubbisi. Arraba wal arrabsine malee si kabajina si jaalanna. Dhaamsa koomentii dhiisi dhaamsa mucaan sun bahuu irratti dubbatu ani kan jedhaa jiru kana. Ayyee ulfaatu waa'ee kanaa jalqaba. Arraba deebi'aan guyyaa ijoollee wallooti waa jedhe akka addunyaa kararra bulti jedhe har'as kaleessas kanumaan dubbadhe waan bira miti. Sodaa namaatii miti ammoo kana himaan jiru. Waan an jedheef waan an dubbadheefin jechaa jira. Garuu amma sun sanbira taree miskiina wannaa dalagatu bilbilaan itti bilbiltanii qabaatumaa jedhee kun namni jedhe abdii kana jedhani. Mana keetiin duuga nama kana dubbatanii anka dubbataa jirullee sani. Erga bilbilaan nama arrabsaa bilbilaan nama qabsiisuu taate nullee godhuu hima dandeenya. Abartoo abdiin gastii ofii banatee ofii jedhee nama dhibbatanii. Daqiiqaa tokko naaf kennaa kanarratti dubbachuu amma arraba hin danda'u. Ani amma ka dubbachaa jiru waa'ee dhugaa ta'edha. Idriisiin deebisaa warra modetara ani arraba minaamin narraa dhaabe. Amma arraba miti. Yoo dhuguma mucaan kun hin bahin wallahi kakadheen sitti hima lubbuutii aarsaan godhaan. Lubbuutii aarsaan godha. Wallahi yoo mucaa kana ijoolleen walloo akka jiranii wal dubbisanii hin baasin an lubbuu koo aarsaan godha. Wallahi dhugaan sitti himaan. Lubbuun eenyutis eenyu gadi miti. Lubbuun abbaa feete eenyuyyuu gadi miti.
garuu mucaa xiqqishaa sanii gadi miti lubbuun abbaa barbaadde Idriisiin qofa naa deebisa guys. Abarsola waa'ee kanarratti osoo ati naan jedhin jalqaba mana banadhee wanni haasaa ture waanuma mucaa kana gaddisiisuuti silaa naaf danda'amee silaa lakkoofsa ijoollee sanii argadhee silaa waan biraa gochuu hin danda'u kadhadhee yookaan akka namaatti taasa'e nama afaan namaa dhaga'oo ta'e Oromoo qabuun waan fokkotaa qofaa miti dogongora seenaati akka seenaatti waan akkasii fokkotaa gadhee ana biratti yoo naa danda'ama. Yoona danda'amaate ammallee lakkoofsa jaraa barbaadee akka nama tokko miira keessaa baya yoo miirri isin qabe waa akka biraatti waliin dhufa. Nigalee yaada amma mucaa daa'ima xiqqaa sana qabuutuyyuu nu haasofsiisaa jira malee yookaan sodaa namaa yookaan immoo wannaati miti. Mucaa xiqqishaa sanii ana qabuun nama biraa qabuun walitti hin dhufu. Nigalee daa'ima nyaate san gadhiisisiisaa jaarraa Idris dubbadhu habiibi. Yaa naaf galee jira bara osuma ati naan hin jedhin iyyuu mana banadhee waa'ee makanarraa naasaa ture namoota 500 oltu bakka sana ture mucaa sana namni lakkoofsa isaa yookaan nama ijoollee sana lakkoofsa isaanii qabda yoo jiraattan ol galaa jedhee namoota hedduu gaafadheen ture argachuu hin dandeenye garuu yeroo fi ammallee yoon argadhe wanti hin dhiisu hin jiru ati naan jettee osoo hin taane ammoo jalqabuma waan kana hojjechuuf kaayyoo qaba. Gaafa mana banadhee gastii irratti nama galchee haasaa tures mucuma kana gaddisiisuuf kaayyoon kiyyaa jechuudha. Gara fuulduraatti ammoo akka yaadaatti san jalqaba siin jedhe akka yaadaatti wal arrabsuun kun haa dhaabbatu gandatti wal dachaasuun kun haa dhaabbatu summii asirratti faca'eetu lafatti bu'uu jiraan yaada gara fuulduraati. Yoo naa danda'ame silaa anis akkuma nama dhuunfaa kana yookaan uummata kana guutuu ani hoogganuu akkasitti hubadhu yoo nama lakkoofsa isaanii argadhee itti bilbilee akka namaatti waliin haasa'e yoo nama afaan namaa dhaga'u ta'e kan ilma Oromoo kamiyyuu qabamuun na dhukku. Idris waan akkasitti Idris ijoollee walloo guruppii qabdi guruppii isaanii taanuu 3-4 beeka. Guruppii yeroo amarri dhayamuu fi yeroo agartee wal marii dhaabbanni ta'u tokko ta'u anuu nan beeka. An guruppii akkasii keessa jiru guruppiin an keessa jiru viidiyoo mucaa sanii ajeelfama sii hima qoy. Viidiyoo mucaa sanii guruppii ijoollee walloo keessatti sheerti. Sigalee qabaa mucaa sanii guruppii ijoollee walloo keessatti sheer ta'ee akka gootaatti achitti irratti haasa'ama. Garuu ani kanaafii miti kan dhaqeefis guruppii sanii namumaan na dhaqee eegaan dhaqee ammoo waan danda'u gaafa guruppii sun gargaarsa ture gargaarsa Oromoo ture gargaarsa Oromoo walloo ture. Har'a ammoo yeroo waajjee sana achirratti walitti mari'atanii achi dhaqanii nama qaban jechuudha. Sigalee garuu erga akkas ta'e amma kan dubbataa jiru guruppii irrattis haasoytanii waaliiniyyuu haasoytanii wal keessaanuu wal dubbistanii mucaan xiqqaan kun xiqqaadha agarteerta olmos argattee jedhee yaada mucaan sanii yoo akkam xiqqaate dhugaa yoo dubbanne nama hoggaa 14-15 ni caala. Mucaan xiqqaadha kanarratti ani guruppii lama keessan jira guruppii wallootti tokkoffaan guruppii keelloo walloodha lamaffaan garee jaarmiyaati. Mucaan san xiqqaadha garuu namni mucaa san tumu nama meeqa namni mucaa sanii qabee tumu jiru suni nama meeqa. Viidiyoon agarree iskiriinii yeroo isaan gastiirra fidanii gastiirra muranii ijoolleen kan suuraa sana gastiirra yookaan baakgiraawundii godhattee haasoftuun arge malee viidiyicha hin argine dhugaa. Hin sobu. Viidiyoo hin argine. Garuu ijoolleen iskiriinii yeroo baakgiraawundii